duunee irra akka dalagamu jiru fatii irra akka dalagamu jiru furmaata irra akka dalagamu jiru waan hedduu garaa nama nyaataati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamina ya jirtani ummata keenya kan jara jiraat marti nagaaf jaal khawayaan keenya boqoma jirtan tisnaago arraatana kheesumma addaati jira maalif wajjira arras faran birati argamte jechuun kasinis waan iloolamne maalif yootani alama jirutu Usmaan Oofu waan rayro kuba qabdani ga akkata kheesirus akkata adeemu jirusi arraatana faran akkamitin argate tani yeroo dheeraa wajjiraatu turre زماننا خنا جا أحمد الدبان سخني خنا رتي مالتو جراد والدين كمنوسي واتكا همين يلين كمنو رانتنا عثمان كري نما فوق كستي الدنيا خاكمل خياسنتي ودوفيا كستي جا واود نما يبسو جروتين كان duraan dursa soofee boodetti deebi'etta akkatti dhuftee fi akkatti na qunnamtes anis hordoftoota xiyya salaameetiin achi booda walitti deebinu wayyu salaamee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo Addunyaa mararratti argamtan bakka jirtanitti salaamtan keenya tan jaalala isinaa dhaqqabdu isiniin jecha dhufne gaafanoo deebinee jirra arra durri aliiti wajjin argama. Durriin arra mana kiyya dhufee mana kiyyatti waan inni dhufeefis ganuma waliin kabarru ta'a arra isa hafarfataan deemu Gandi faraan eessa jee iyyaafachaa isoo deemu jiru ijoolleen saayibban kiyyaa namaa si barbaada jaanii yeroo na bilbilan itti gabbee alarraa fuudhee durriin arra gawaan inni qabatee nu dhufee nu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya walumaanu kadaawwannu ta'a durri akkam nagaa fayyaan nagee khuma baddee boo dhabamtee bar dhabamne sakkaataa keessarra akkaataa biraatiin akkaatuma anaafatti yeroo jalqabaa waliin gaggeessaa tursanii haala santuu namoota kanaafin isin barbaada shabaaba qeerroo akkas magaalaa keessa waliin jooraa ture santuu irra numaa haqa kiyyaa'u hara kee ofeena bidee. Waa bareedaadha baga dhuftee dhufuun kee waan bareedaadha durri maali qilleensa kana gubbatti yeroon argu haala sooshaal miidiyaa kana gubbatti deemu jiru baay'ee waan nama aarsaa malee waan nama gammachiisaa takka nagarree. Maali garuu ati nagoomaan qilleensa kanaan guyyaa lama kana irra hin jiru quban qabu akkami sila abriin wanni isin irra jirtan sana akkami isin tasgabbooytan moo akkamime jabduun na unname ogarteeti akkam rabbiin jechuudha gizee takkaas an maafisiyoonni nagee qabu kana hammeenya jidduu darban ilmi nama beektan jechuun namaan yeroo jalqabaa irraa ilaa irratti nagaa wal jiraachuu ture jettee akkana yeroo takka walitti buusi alaayis keessaas hin dhabamu walitti nu buusan akkanumatti afaan namaatiin akkasii waan takka lallaalanii jechuudha. Saniif ilma namaa irraa adda baanee rakkoo jirtu gizee rakkoo agareen hin dhaabbadhu calaqqiin seena ilma namaatu itti beektaa akkasii deengadda hadirna dawwalee halkan keessa durri rafini kheenan jee halkan keessa dawwalee ittiin dhaqee Qadir kunoo khamisla Qadir tuuboo beekte gaafaan najjaash faan qaban beektu Qadir yaa daddeema isaan faan nayaame yeroo nayaaman yeroo itti dhaqu akkana duniyaa mana keessa hawaasanaan jaanii eenyu baasee jooni urjiidhaafis hartuu naan jaana urjiif saartan joon ammaas saartuu duraanii ta'a isii qabdee akkas gootee duniyaanis gaafa harkaa manatti galtee isiilleen gallakkifte nageenyaan jaaniti ammaas sumaa deemee urjii duraanii fidatee haadha xilaataa ammaas azaaba duniyaa keessatti naan jaanii anis gaa urjii halkanii guyyaa deemee guyyaa lama sadii akkas irrafnee akkas deemu jira saniifii har'aan tanarraas gara kee dhufuu danda'e akkaataa itti gartee waan kana balleessinu uummanni keenya gaa iyyuu jira waan kana dhaaleetti nagara obsuu dadhabeetiin har'aas jechuun nama hedduu biraan dhaqajee qeerroo teenya biraan dhaqajee gamas deemuu dandeenye ganda kana keessa kasi dhufee himaa deemu jira sanuu miilaanii deemu jira kan tana himaa deemu jira kan harkee kan nagara bira arragesti sukun nama Frankia maare ertato awoni mal ranjara yo sinje akuma kheti yadan bakuma
mataan kiyya na garagalee eega chaanaala kiyya gaa sirratti narra gubuudhaaf hedduu mokkorrii godhanii chaanaalli kiyya bade booda chaanaala eegaan tolchee farka deebisee habiibi kiyya unoo haaluma ittiin agartu kanaattiin jira maalittiin jira jettee digaa jiruun addunyaa takka olii takka gadi akkuma feete nama goggooti garuu haala qilleensa kana gubbatti deemu jiru ilaa shamarran keenya magaalaa kana keessatti warri silaa namni isaan cinaa dhaabbannee nuti isaan roorroo isaanirraa deebisuudhaaf dhugaa akkuma ati jettetti roorroo isaanirraa deebisuu qabna malee caal jennee taa'uu miti keessattuu haala ammaan tana deemu jiru kana keessatti ani ilma namaatii miti qabsa kiyya kanaan shakkaatiin deemu jira durri dhugaa yoo siin maaliif ni shakka magaalaa kana keessa waan garagaraa deemu jira fala garagaraa deemu jiru ummanni akka atiitiif jibbiteetu magartee miti jireenya kana keessaa baatu barbaada halkanii guyyaa garee shiraaf dhaabbachaa jiran san hundarraa jeetumaan kun oboo obboleessa kiyya cal jeegaa maradheetuma jiraachuu jira ollaa kiyya oromooti yaa hojii yoo walitti dhiyaadde waanuman taane uuman fakkaanneetu na mudata jeetiin alagaa wajjin alagaa filadhee alagaa hojii jiraachuu jiraachuu an. Egaa uummata keenya akkuma argaa jirtanii firaan arrallee yeroo itti dhaqu waan biraatiin addubta yeenallee salaamu idee akkasumatti jechuu tura keessa haasoo ibsee fi akkasitti jechuu wal simannee gara mana isaa deemnee amma mana isaa jirra. Wajjin hangana taa'ee haasoo dandeechuu kiyya. Sanumaafuu warreen chaanala isaa gubuudhaaf yaalii gootanis chaanala isaa jechuun chaanala keessanii jechuu miidhaa keessanii fi gammachuu keessa waan ibsuuf akkas chaanala firaan yoo seentan akkasuma subscribe like share godha jajjabeessaa firaanis warra youtuberaa amma lafarra alkoo jiru kanarraa is tokko chufiya sanumaafuu chaanala isaa irratti yeroo hedduu akkasii miidhaa namni gaggeessuu ture hedduu jira firaan naa hojii qabsaa'uu ture ammaas amma boodaas saniif gaafa baarisa yoo takkaa dhageeffadhu falmii fi agartee minuti shira kana sila akka fayyaatiin agartee dhaabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa isin barbaadaa ture gaafa fateera duulli baarira duulli hamaan san gaggeeffamaa tures garuu arra isaan san biraas dheeyinee isaan sanis maalirra jiranii hordoftoonni keenya isin afaan malee afaan qabdanii mee wanni isin jechaa jirtan san afaan jechuu malee hojiidhaan nu garsiistan ijaaniiti hedduu nu homatan dhugaadha badiin teenya durri nama keenya karoorrifame roorroo isaa laallee caal jennee taa'uun hin barbaachistu garuu viidiyoo amma deemaa jiru keessatti yeroon viidiyoo duniyaa argu hedduu waan mataa nama dhukkubsaati intalti sanoo eeysaan dhufteeti haala san dalagaa jiran wallahi akkuma tiraa jirtu irraa jira abdillee mana keessaa naajee mana keessaa guyyaa takka halkan takka mana keessa bulee ijoollee bira qophee bira dhiifnee isiin akkuma ummanni alaa isiin fayyaan qabdu mana kana alaa fuudhanii kutaniitti ilaa amma bakka isaan buusan agarree khatiir manaan beekan jeen hundatteemee isaan deddeemanii manallee bakka jiratan nu jaanii jijjiirama manaa kanaa fi kanaan akkasitti ummanni kan beekaa mana bakka iddoo akkuma duraan qaban sanitti ammaas mana jiratanii mana qopheeffatanitti lafaa kaanii waan kana balleessuudhaaf arraas jechuu uummata keenya bira kan dhaabbatu jeetiin jira gaa uummanni keenya hedduu takka duri shakkan beektaa na shakkanii. Aanuu si shakka maaliif si shakka shakkama maaliif yeroo si argu ati duraanis hammeenyaaf osoo hin taane karaa nagayaatiin roorrifamaa cinaa dhaabbachuudhaan si quba qaba lammaffaa deebitee bakka takkatti sin argaa dhiiroo durrummaan kun akkam jira bitameeti moo haala kam keessa jira maalirra jira yaanni isaa yaanni inni natti hin dhufe kun yaada akkamiitutu yaada nattee tiyyumaafuu gaafii nattee garuu yaada durrii yeroon argu durriin arrallee bakkuma kaleessanitti jira na fakkaata. Bakkuma kaleetti argama. Maaliif roorroon tun waan fakkaataatii miti roorroo tana mee haa injifannu waliin taanee haa qabsoonu yaada jiru qabdana fakkaata. Yoo nasirraa ol beekana dubbadhu yeroo takka uummanni keenya waan jechuun lafee nama cabsaas waan ammeenyaan dubbatanii jechuun keessaan naa barreessan kaa warri misa jiran dhufuus kaa warri lakkoofsa qabuus dawwalanitti hima warri wanni itti shakkiin na rakkaate koomiin na gaggeeffamuu jirtu ilaa amma jechuun waan biraatii miti akka duraatti illee akka dhawaan arganne jechuun inni kun hamilee fadha hamilee yaa na cabsu baranii garuu hamilee na cabu awwanniin jechuun uummata keenya bira dhaabbadhuuf
warruma nama roorrisu kanaa'u akka tasgabbaa'anii gara sirrii dhufanii uummata keenyaa wajjitti ida'amanii nagaan jiraatan niin godha jee gaafa kaan agartee agaruu baattu micciirri dhaqee akkana yeroo duraa keessaan dubbisee boodarra bira dhaqee isumaa'uu nagee godhee uummatatti idee akkasitti turiinaas uummatatti idee agaruu jirtan uummanni keenya hundi agaruu jira. Beektaa kunis naaf ragaa kaameraan kunis boodarra micciiruma kanaa akkamiin nu ilaa garagaltaa kan jootti uummanni jechuun uummanni amma dura akkasitti seeriin kanaan nama qabsanii micciiruu dhamaasu jiran micciiruu dhamaasanii akkasitti gara biyyitti fayyee sanuma uummanni keenya waan hin taane irratti ilaalachuu fedha. Angaruu bakki isaan itti ilaalasanii miti bakka nagaatti jira. Har'aas warri kalee jechuun abdiin firaa dhorkii mana keenya hin jiruun duniyaa durri firaa dhorkaa jiruun har'aan tana manuma duniyaa oolee bulee ilmaan isaanii bira alaama isaanii eeguu jira. Kunoo gaa alhamdulillahi duniyaanis hideebiti manatti kan jiru. Har'a jechuun yaada keetii miti yaada kiyyaa akkuma warri seera jiranis nada gochuuf hin dhufe karaa kee faraan guyyaaniin asirratti taasoo jiru yaada kiyyaa amma uummanni keenyaas akka agaru akkaataan irra jiru akkaataa shakkii qabaanne jechuuf. Sanumaafuu waan akkanaa kana uummanni keenya biyya namaa yoo deemu biyya keessaas yoo ta'e yoo wanni akkanaa kun ka'ee tokkummaadhaan ka'ee yoo fira arge malee hawaasa guutuu balleessa kan joolatti dhaga'ame hedduu nama nageen qabnee miti nama nagee qabu miira keessa yoo gale wanni akkanaa kun nagee dhorku amma yeroo takka lama yoo akka akkasii roorrisan obsiti dabarsitee lammataa roorrisan illee akka tasaa nama dabarsita sadaffaa afuraffaa yoo jechuun ilmaaniin jechuun abbaa manaatiin haadha manaatiin roorroo takka lama sadii akkas daangaan qabne sitti oofanii hollaalee sitti ilaaluun jiru sanii firitti lafaa kee waan kana bira dhaabuu jira har'allee nama keenya biraas akka isaanii danda'u bakka an arge hangaan dubbadurraa waan hin beekurraa dhugaa dubbadhee soba dubbadhee uummanni keenyas arguu jira fiidiyoon tiyya takka yoo haala qabaatte kan nama miidhoo jiraatte chooyyaa takkaffaa yaa durri fee خلق سينوسي خلق يون سينة يون يفرق خلق نسن يو خنان تانته أسبي خنين دي فما قابل كل المجرى أكن تانت تيرميت سنة كتشوخا وأنا كنا خرران تري ومن خينا سن معفو الدوا منتينا كأوانة ما سرت ما يتان تامست مرامة إن شاء الله نوتي خيستو كيرون جولين شبابني خينا نجرتن ورين والكوفة قمنوس هندومانو والشكيدان شكمار تانيت مناموتو أدفع فجاني جرا جرو عرب كرورون تنديما جرتوتي بكا أوبليين كينيا رورفامو جروتي خليسا أوبليين جنة عرا لغاتاني أدتشاو يسو انتاني أوبلومان تينيا تو أورموماتيس أكوما يتفوفتي جرتي نوتي ركتا خيني چنا دابجوداف أنا كفرانيتي سيچنا جرا Walati itti naqduftes saa ammaa kanarraa keessi wajjin tattaaffii godhuudhaaf barbaaduudhaan qophiidha. Inshaallahu ta'ala nuti sodaa namaatiif isoo hin taane sodaa namaa qabaannee mana keessa ciisnee hin bullu karaa barbaaduun karaa isaan barbaadaniin wajji deemuudhaafis qophiidha. Waan san taateef ammoo warreen shira kana dalagu jiran ifii jaaniituma mataa isaaniitii jaanii waan hin taane dalaguu silaa baataniituma irraa dhaabbatanii bareedaadha. Isinis harkaatuma jirtan hordoftootaaf kabajamtoota. Faraan kaatee abaluu bira maaliif hin deeyne yaanni kun dubbiin tun eessa deemtee eessarraa deemtee waan takka yoo adda baafatte malee kaatee kanumatti itti seenuun ni ulfaata. Garuu har'a durriin nadhufiinsa isaa kana yeroo gabaabduu keessatti isa faana dhaabbadhee waan takka murree waliin murteessuudhaaf qophiidha. Har'a harka diinaa jiraattee hedduu miidhamaa jirti duniyaanis. Inshaallah yeroo gabaabduu keessatti isis gaa waliin ka barbaannu ta'a. Durreetaa akkasitti ammas imaltuurraan jira uummata keenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turuuf keessan galatoomaadha. Ammas abdi qophii leencoo aadan biraattiin deema ammas amni xiyyaa akkuma itti fuufata maaliif nama takka lama akkana yoo jedhamne deemee nama gurmeessa akka bakka jiranitti ganda jiranitti walitti akkasitti waan kana waan jira ifaa bilisatti himee boodarra akka namu gamtaadhaan kee waan kana irraa dhorku akkasiin godhu jira uummata keenya. Inshaallahu ta'ala arra faraan biratti argama
باي نجات ترى أمر مقطع خنيات الفاتورة كسلت كلا توما